Akkam bultan kabajamtoota hordoftoota Hortee Production oduu haaraa isiniif qabaa hanga xumuraatti na hordofaa. Ethiopiatti paaspoortii akkamiin onlaayiniin baafachuun yookiin haaressuun danda'amaa kan jedhuuf kunooti. Agency Immigration lammummaa fi taateewwan murteessoo fayyadamuun gama marsariitii paaspoortii baafachuuf haaressuun akka danda'u dhaabbatichi beeksisee jira. Marsariiticha agencichaa www.ethiopasportservice.government.et isa jedhuun paaspoortii haaraa yookaan yeroonsaa kan darbe yookaan kan qabannaa gaarii irra hin jirre haaressuuf, kan bade haaraan bakka buusuuf, dabalataan odeeffannoo paaspoortii irra jiru geeddaruu fayyadamuun ni danda'ama. Namni tajaajila kana barbaadu baay'ee tahuu waan maluuf dursitanii beellama qabachuu qabdu. Fakkeenyaaf har'aa fi boritti beellama argachuu dhiisuu dandeessu. Paaspoortii haaraa baasuuf ragaawwan barbaachisan mara qabadhaa. Waraqaa eenyummaa gandaa haaraa fi waraqaan ragaa dhalootaa barbaachisaadha. Waraqaawwan kunneen marsariitii irra fe'uun ija isin barbaachisuuf iskaan gochuun isinirraa eegama. Erga marsariiticha bantanii booda unka achi jiru of eeggannoon guutaa. Waraqaalee ragaa iskaan gootan galchaa. Filannoowwan kaffaltiif isiniif dhiyaatan keessaa tokko filadhaa. Iyyata keessan erga galchitanii booda koodii bilbilaa yookiin imeelii keessanitti ergamu fayyadamuun kaffaltii keessan raawwadhaa. Paaspoortiin haaraa fuula 32 qabu birrii 600 yoo kaffalchiisu, isa abbaa fuula 64 ammoo birrii 2186 kaffaluu qabdu. Fuula dhuma waraqaa iyyata keessanii sa'aatii fi guyyaan beellamaa itti eerame maxxansuun harkatti qabadhaa. Gaafa beellama waraqaa beellamaa waraqaalee ragaa biroo fotokooppii waliin qabadhaa dhiyaadhaa. Paaspoortii baasuufis ta'e haaressuuf adeemsuma wal fakkaataa hordofuutu isinirraa eegama. Dabalataan paaspoortii keessan haaressuuf fuula paaspoorticha information page jedhuuf halluu calaqqisaa ta'e qabu fotokooppii gochuu qabadhaa. Information page inni jedhu iddoo suuraan jiru jechuudha. Paaspoortii keessan yoo bade yookiin isin jalaa hatame baasuuf illee marsariitii kana fayyadamuu dandeessu. Paaspoortii keessan haaraan bakka buusuu yoo feetan adeemsa wal fakkaataa hordofuu qabdu. Paaspoortii keessan baduu yookiin hatamuusaaf poolisarraa mirkanaa'aa dhiyeessuu qabdu. Waraqaa ragaa haara'ee fi kooppii paaspoortii keessanii qabdu yoo taheef qopheeffadhaa. Kana malees unka marsariiticha irratti dhiyaatu guutaa. Kaffaltii raawwadhaa. Guyyaa beellamaatti waraqaa ragaa keessan dhiyeeffadhaa. Odeeffannoo paaspoortii keessan irra galmaa'ee jiru fakkeenyaaf maqaan, guyyaa dhalootaa, bakki dhalootaa akka geeddaramu yoo feetan waraqaan mana murtii isin barbaachisa. Itti aansuun paaspoortii baasuuf adeemsa wal fakkaataa fayyadamtu. Tajaajila kunneen hatattamaan argachuuf biyya alaa baatanii wal'aansa argachuu yoo haakimni isinii barreesse dhaabota eeyyama qabanirra xalayaa deeggarsaa, waraqaa jiraataa biyya alaa, xalayaa affeerraa imala hojii hatattamaa, carraa barnootaa bilisaa yookaan DV akka isin gahe imala gammachuun yookiin gaddaan taasifamuuf ragaa dhiyeeffachuu qabdu. Tajaajila hatattamaa argachuuf kaffaltiin dabalataa isin barbaachisa. Yaadadhaa, tajaajila almaan horii argachuuf qaamaan dhiyaachuun dirqamaa miti.